Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyoon tokkoon. Ameen. Nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, maatii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, kan kaabaaf kan kibbaa, kan bahaaf kan dhihaa, kan keessaaf kan alaa, jaalatamtoonni saba Waaqayyoo, jaalatamtoonni uummata Itoophiyaa, baga bara haarawaa bara 2013 nagaan aangeessan. Barri kun kan jaalalaa, kan gammachuu, kan tokkummaa, kan quufaa, kan badhaadhinaa hunduma keessaniif haa ta'u. Ameen. Egaan yeroo kanatti akka fedhaaf eeyyama Waaqayyootti qophii tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Akka keessummaatti kan nuuf dhiyaattee obboleettii keenya Walatte Maariyaam wajjin ta'uudhaan jechoota jaalalaa macaafa qulqulluu keessatti kan jiru qabannee isinii dhiyaanneeti jirra. Hanga dhumaatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Kallattumaan gara keessummaa keenyattiin isin dabarsa. Obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu Walatte Maariyaam, duraan dursee waamicha kiyya kabajjee dhufuu keetiif laphee koorraa si galateeffadhaatii baga bara haarawaa bara 2013 nagaadhaan siin gahe. Ameen. Atillee baga nagaadhaan na eegdee baga nagaadhaan hojjumaan nuun gahee. Barri kunis kan gammachuu, kan quufaa, kan dagaaginaa, kan fayyinaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa nuuf haa ta'u. Egaa iddoo kanatti keessummaa gooteen asii mukeetiif guddaa gammadeen jira. Egaa obboleettii koo jaalatamtuu fi kabajamtuu baga guyyaa kana geesse irra deebiidhaani ayyaanas akka gammachuudhaan dabarsitu abdiin qaba. Fuulli keetu yuunifaa gammaddeetii jirta. Ayyaanni baranaa baay'ee nama gammachiisa. Egaa kallattumaan gara qophii keenyatti kan darbinu ta'a. Qophiin keenyas akkuma dura mata duree irratti dubbachuudhaaf yaalettu jechoota jaalalaa macaafa qulqulluurraa kan fudhatamedha. Egaa yeroo baay'ee waa'ee jaalalaa, barri bara jaalalaa waan akkasii jedhanii baay'ee namoonni baay'een nama si eebbisuu eebba kanas ameen jedhaniitii ni fudhatu. Jaalalli kaa jireenya namaa keessatti iddoo guddaa kadhaa kan qabudha jechuudha. Kanaaf mee nutis ayyaana kana sababeeffachuudhaan waa'ee jaalalaati irratti gaafiif deebii kan goonu ta'a jechuudha. Kanaafis immoo dhaggeeffattoonni keenya hanga dhuma qophii keenyatti akka nu waliin turan homaa shakkii tokko hin qabnu. Egaan obboleettii koo Walatte Maariyaam jalqaba irratti gaafiin jaalala jechuun akka abboommii Waaqayyootti jiraachuudha. Akkasitti akka jiraattaniif abboommii jalqabdanii dhageessan isa kanadha. Jecha kana eessa irratti arganna? Tole. Deebii gaafii kanaa kan ta'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa 2 Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti kan argannudha. Obboleettiin keenya gaafii gaafatamtee deebisteetii jirta. Gaafiin inni itti aanu jaalala keessa sodaan hin jiru. Jaalalli inni iddoo gahee sodaa gadi baasee in gata. Sodaan adabatti hidhamee waan jiruuf namni sodaatu jaalalli isaa iddoo hin geenye. Jecha kana eessa irratti arganna? Tole. Gaafii kanaafis deebii kan ta'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa 1 Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 18 irratti arganna. Egaan obboleettii keenya Walatte Maariyaam gaafii gaafatamtee sirriitti deebisteetii jirta. Gaafiin inni itti aanu
nus jaalala waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneesra. Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatus waaqayyo keessa in jiraata. Waaqayyos isa keessa in jiraata. Jecha kana eessa irratti arganna? Tole obboleettii koo Walatta Mikaa'el, egaa deebii gaafii kanaatis kan argannu kutaa macaafa qulqulluu keessaa tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti arganna. Egaa obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamteef deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu waaqayyo keessa ni jiraata. Waaqayyos isa keessa ni jiraata. Jecha kana eessa irratti arganna? Tole, gaafii kanaafis deebisaa kan argannu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 16 irratti arganna. Egaan obboleettiin keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obbolootaaf kennuun nuuf in ta'a. Jecha kana eessa irratti arganna? Tole, kennaa koo Walatta Mikaa'el, egaa deebii sagalee kanaas kan argannu tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti arganna. Egaan deebineetii walitti dhufneetiin jirra. Gaafiin keenya akkumatti fufeettiidha kan jiru. Amma immoo filannoodhaan kan deebistu ta'a obboleettii keenya Walatta Maariyaam. Egaa gara gaafichaatti darbina. Gaafiin kee raajii dubbachuun takka jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan geggeeffaman wanta waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru. Jecha kana eessa irratti arganna? A. Wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 5. B. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 5. C. Lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 21. Tole, kennaa koo Walatta Mikaa'el, egaa gaafii kanaaf deebii kan ta'u C. lammaffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti sagalee argannudha. Egaan obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamtee deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu baay'inni cubbuu akka deebi'ee hin argamne kan godhu jaalala waan ta'eef hunduma dura jaalala ho'aa waliif qabaadha. Jecha kana eessa irratti arganna? A. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 8. B. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 6. C. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Tole, deebii gaafii kanaa kan ta'e A. tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 8. Egaan obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu isa hamaa godhaniif dhiphachuu mannaa jaalala waaqayyoof taanan sababbii wanta gaarii godhaniif dhiphachuu wayya. Jecha kana eessa irratti arganna? A. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10. B. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 17. C.
Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 5. Tole obboleettii koo Walatta Mikaa'el, egaa deebii gaafii kanaa kan ta'e ba'aa tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 17. Obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamtee deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu jaalala Waaqayyo Gooftaatiin isa Waaqayyo abdachiisee argachuudhaaf obsaan danda'uun isin in barbaachisa. Jecha kana eessa irratti arganna? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 26. Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 30. Tole kennaa koo Walatta Mikaa'el, egaa deebii gaafii kanaa kan ta'e Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 36. Egaa obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu Waaqayyo hafuura humna kan jaalalaa kan of keessaa qabu malee hafuura ija laafinaa nuuf hin laanne. Jecha kana eessa irratti arganna? Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 8. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 24 lakkoofsa 1. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 7. Tole kennaa koo Walatta Mikaa'el, egaa deebii gaafii kanaa kan ta'e lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1 lakkoofsa 7. Egaan deebineetii dhufneetii jirra obboleettii keenya Walatta Maariyaam. Qophiin gaafiif deebii akkumatti fufeettiidha kan jiru. Dhaggeeffattoonni keenyas akkan wajjiniin jiran abdii qabna. Amma immoo gaafiin dhugaaf sobaadhaan kan deemnu ta'a. Egaan gaafichi kee qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'e. Jecha kana kan argannu tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irra. Tole kennaa koo Walatta Mikaa'el, deebiin gaafii kanaa dhugaadha. Egaa obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamtee sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu inni uumama biyya lafaa dura iyyuu warra qulqullaa'an warra isa duratti mudaa hin qabne akka taanuuf jaalalaan karaa Kiristoosinis nu fo'eera. Jecha kana kan argannu Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 4 irratti. Tole kennaa koo Walatta Mikaa'el, deebiin gaafii kanaa dhugaadha. Egaan obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu ijji hojiin hafuuraa jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa. Jecha kana kan argannu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti. Tole, deebiin gaafii kanaa dhugaadha. Egaa obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafii kee inni itti aanu jaalalaan waliif ergamaa malee birmadummaadhaan keessan yaada fooniitiif karaa hin kennina. Jecha kana kan argannu Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti. Tole kennaa koo Walatta Mikaa'el, deebiin gaafii kanaa dhugaadha. Egaa obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni itti aanu
garaa qulqulluudhaan beekumsaanis ni hojjanna. Waliif ni dandeenya. Gaarummaadhaan ni jiraanna. Hafuura qulqulluutti ni geggeeffamna. Jaalala amanamaa ni argisiifna. Jecha kana kan argannu lammaffaa Qorontos boqonnaa 6:6 irratti. Tole, kennaa koo Walatta Mikaa'el, deebiin gaafii kanaa dhugaa ta'a. Egaan obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteeti jirta. Gaafiin kee inni itti aanu jaalala guddaa ani isiniif qabu sana akka beektaniif malee isin gaddisiisuuf miti. Jecha kana kan argannu lammaffaa Qorontos boqonnaa 2:4 irratti. Tole, Walatta Mikaa'el, gaafii kanaaf deebiin dhugaadha. Obboleettii keenya Walatta Maariyaam gaafii gaafatamte deebii sirrii deebisteetii jirta. Gaafiin kee inni xumuraa waan hojjettan hundumaa jaalalaan raawwadha. Jecha kana kan argannu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 16:14 irratti. Egaa Walatta Mikaa'el, gaafii kanaaf deebiin dhugaadha. Egaan qophiin gaafiif deebii keenyaa obboleettii keenya Walatta Maariyaam wajjiniin taasisne isa kana fakkaata. Kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise galanni Waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Jaalala dhugaa waliif akka qabaannu, sagalee Waaqayyoo akka ittiin jiraannu Waaqayyoon nu gargaaru. Iddoodhuma jirtanitti ayyaanni kun ayyaana jaalalaa isiniif haa ta'u. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyoon tokkoon ameen. Nagaaf araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, maatii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, kan kaabaaf kan kibbaa, kan bahaaf kan dhihaa, kan keessaaf kan alaa, jaalatamtoonni saba Waaqayyoo, jaalatamtoonni uummata Itoophiyaa, baga bara haarawaa bara 2013 nagaan aangeessan. Barri kun kan jaalalaa, kan gammachuu, kan tokkummaa, kan quufaa, kan badhaadhinaa hunduma keessaniif haa ta'u.